Gaafa Afrikaatti qilleensi waraanaa ol ka'ee bubbisaa jiram. Yeroo kana garuu Eertiraa fi Itoophiyaa qofatu sarara ce'ee dhaabbata jechuu miti. Gammoojjii Arabarraa kaasee haga buufata doonii galaana diimatti humnoonni alaa callisanii gamaaf gamana filachaa jiru. Michoota hidhachiisu egeree bocuu fi obomboleettiidhaaf qophaa'aa jiru. Wallabdee ka'aa jiru keessatti biyyoonni galoo galaanaa humna guddaa qaban lama ejjennoo dhokataa garuu guddaa ta'e fudhachaa jiru. Yeroo baay'ee hin dubbatu garuu waa'ee ofii isaatii gonkumaa hin dubbatu. Quba daangaa ce'ee akeekam garuu caccabaa miila isaa jala jiru ni dhoksam. Itoophiyaan akka kuftu akeekkachiisam. Amma sansalata naannoo saba isaa jiru maqaa dha'uu fi janjabaatum. Bulchaa sibiilaa kan ta'e Isaayyaas Afeworqii ammas televezyiinii mootummaa irratti sanbata galgala mul'achuun isaa ni yaadatamam. Yeroo kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahimadiif akeekkachiisa kennuun jalqabe beekumsa keessa uumuuf gaafa Afrikaa gara waraanatti harkisaa jira jechuun himateeram. Waa'ee tasgabbii dhabuu Itoophiyaa, waa'ee tapha siyaasaa, waa'ee federaalizimii cabeefi waa'ee hawwii buufata galaanaa irratti qabdu ija jabinaan dubbatan. Garuu waa'ee madaa Eertiraa gonkumaa hin dubbatu. Gonkumaa waa'ee sanaa kaasuu hin barbaadu. Haa ta'u malee fakkeessummaa Isaayyaas akka sobaatti hin dogoggorsinu. Sababni isaas Itoophiyaan dhuguma rakkoo keessa jirti. Waraana biyya keessaa adda hedduu qabu. Waraana bilisummaa Oromoo loltoota federaalaa Oromiyaa keessatti lolaa jiru. Milishoota faannoo Amaaraa keessa of danda'anii socho'an. Tigraay keessatti waraanni dhaabbatus wal amantaan cabee madaan hafeeram. Itoophiyaanis nageenya hin qabdu. Diyaasfooraa keessatti baqattoonni siyaasaa Oromoo aktivistoota saba biroo waliin ta'uun mootummaa Abiy irratti waraana dippiloomaasii fi miidiyaa gaggeessaa jiru. Dr. Abiy Ahimad suufii uffachuu danda'u garuu duuba isaanitti biyyi ulfaatina callisam waraana fi wal amantaa dhabuu jalatti caccabaa jirti. Gaafa Afrikaa keessatti qilleensi waraanaa ol ka'aa jira. Yeroo kana garuu Eertiraa fi Itoophiyaa qofatu sarara ce'ee dhaabbata jechuu miti. Gammoojjii Arabaarraa kaasee haga gammoojjii buufata doonii galaana diimatti humnoonni alaa callisanii gamaaf gamana filachaa jiru. Michoota hidhachiisu egeree bocuu fi obomboleettiidhaaf qophaa'aa jiru. Wallabdee dabalaa jiru keessatti biyyoonni galoo galaanaa humna guddaa qaban lama ejjennoo dhokataa garuu guddaa ta'e fudhachaa jiru. Yuunaayitid Arab Emireet Itoophiyaa waliin hariiroo cimaa fi ifatee ijaartee jirti. Bara 2018 mootummaa Abiyyiif gargaarsa biliyoonaan lakkaa'amu kennite. UAE yeroo waraana Tigraay diroonii fi loojistikii dhiyeessuun daangaa cimaa waraana Itoophiyaa guddistee jirti. UAE'n Itoophiyaa akka karra bishaan Abbayyaa baha Afrikaa fi galaana diimaa irratti dhiibbaa uumutti ilaalti. Gama biraan Abu Dhaabiin marii bu'uuraalee misoomaa fi buufata doonii irratti hirmaachuun ishee kan himamu yoo ta'u, karaa Somaaliyaa yookiin Jibuutii keessa darbee gara Itoophiyaa geessu ilaaluu malti. Fedhii UAE'n Itoophiyaaf qabdu diinagdee qofa osoo hin taane ji'oopoolitikaa dabalata. Itoophiyaa cimtuun dhiibbaa Tarkii fi Kwaataar naannicha keessatti qabaniif humna faallaa dhiyeessiti. Kana cinaatti Saawud Arabiyaan callistee osoo jirtu tumsa tarsiimoo Eertiraa waliin qabdu guddistee gadi fageechaa jirti. Humnoonni Saawudii fi gamtaan Arabaa yeroo Yamanii wallabdee keessa turanitti buufata doonii fi buufata xiyyaara Eertiraa akka fayyadamaa turan gabaafameera. Riyaad Eertiraan babal'ina Huutii Iraaniin deeggaramuu fi tasgabbii galaana diimaa eeguu keessatti michuu akka taatetti ilaalti. Yoota darban keessa chaanaaliin dippiloomaasii Saawud Arabiyaa qondaalota Eertiraa waliin deebi'anii wal qunnamaniiru. Ajabdoonni akka jedhanitti mootummaan kun yoo wallabdeen bal'inaan uumame Eertiraa waraanan yookiin diinagdeen deeggaruu mala jedhanii amanu. Hiriirri guddachaa jiru kun UAE Itoophiyaa waliin Saawudii Arabiyaa Eertiraa waliin hiriirsuun gaafa Afrikaa dirree waraanaa bakka bu'ummaa dorgommii galoo galaanaa ta'uu danda'a jedhamee sodaatameera. Lolli kun buree yookiin baadimmee irraa eegaluu danda'a. Garuu sagaleen isaa Riyaadii fi Abu Dhaabii keessatti dhagahamuu danda'a. UAE'n Itoophiyaa buufata doonii Somaalilaand yookiin Jibuutii argachuu qabdi jechuun amanti. Saawudii yoo waraanni ka'e meeshaa waraanaa yookiin basaasa waraana Eertiraaf dhiyeessuu dandeessi. Iraan, Kwaataarii fi Tarkiyyeen polaraayizeeshinii galoo galaanaa kanaan deeggaramuuf deebii akkamii kennu? Galaanni diimaan qabeenya gamtaa lamaan irraa ka'uun waraana keessa galuu danda'a. Wanti akka falmii daangaa fi buufata galaanaa irratti jalqabe dafee gara tapha humnoota dantaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu taphatanii
mootota galaana galoo galaana fi humnoota warra dorgomtootatti jijjiirameera. Pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii gamtaa Saawudii callisaa garuu tarsiimoo guddaa qabuun deeggaramu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed qabeenya fi hawwii UN'n deeggaramu. Yeroo baay'ee hin dubbatu garuu waa'ee ofii isaatii gonkumaa hin dubbatu. Quba daangaa ce'ee akeekam garuu caccabaa miila isaa jala jiru ni dhoksam. Itoophiyaan akka kuftu akeekkachiisam. Ammas sansalata naannoo saba isaa jiru maqaa dha'uu fi janjabaatu. Bulchaa sibiilaa kan ta'e Isaayyaas Afeworqii ammas televezyiinii mootummaa irratti sanbata galgala mul'achuun isaa ni yaadatama. Yeroo kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif akeekkachiisa kennuun jeequmsa keessa oomu gaafa Afrikaa gara waraanaatti harkisuu jechuun himataniiru. Waa'ee tasgabbii dhabuu Itoophiyaa, waa'ee tapha siyaasaa, waa'ee federaalizimii cabee fi waa'ee hawwii buufata galaanaa irratti qabu ija jabinaan dubbate. Garuu waa'ee madaa Eertiraa gonkumaa hin dubbatu. Gonkumaa waa'ee sana kaasuu hin barbaadu. Dargaggoonni tajaajila biyyaalessaa dhumaa hin qabne keessatti kiyyootti galfamaniiru. Manneen hidhaa hidhamtoota siyaasaan guutamaniiru. Diinagdeen adda baafamuun laamsheera. Namoonni kumaatamaan lakkaa'aman ji'a tokkoon bulchiinsa isaa baqatu. Maaliif jennaan Isaayyaas Afeworqii bara 1993 irraa eegalee Eertiraa bulchaa jira. Akka pireezidaantii qofa osoo hin taane akka mallattoo aangoo dhaabbataatti filannoo paartii mormitootaa pireesii bilisaa fi mallattoon jijjiirames hin jiru. Dhugaa dubbachuuf hoogganaan tokko aangoorra yoo turu kufaatii isaa dubbachuun ni ulfaata. Kanaaf kana amanna waa'ee kufaatii biyya biraa dubbachuun jajjabina argata. Kumatamuun gaachana ta'a. Yeroo hundaa abidda Itoophiyaa irratti yoo xiyyeeffate namni aarii mana isaa keessaa ol ka'u argu hin jiru. Lammiileen Eertiraa kumaatamaan lakkaa'aman karaa Suudanii, Liibiyaa fi galaana Meeditiraaniyaa keessa baqachuun lubbuu isaanii balaaf saaxilanii qe'ee irraa miliqaniiru. Eertiraa keessa pireesiin hin jiru, paartii siyaasaa hin jiru, gaazexeessitoonni murtii malee hidhamu, mormii siyaasaa hin hayyamamu, warri gaafatan illee mana hidhaatti darbamu. Isaayyaas garuu waa'ee federaalizimii Itoophiyaa, waa'ee abjuu buufata galaanaa Abiyyi fi waa'ee waraana Tigraay qofa dubbata. Waa'ee iyya saba isaa maaliif hin dubbanne? Isaayyaas Itoophiyaa komachuu gara meeshaa siyaasaatti jijjiira. Yeroo jeequmsi naannicha raasuu hundatti akka nama nagaa barbaadutti osoo hin taane akka bilbila akeekkachiisatti hooggansa Itoophiyaa akeekkachiisa. Uummanni gara alaatti yoo xiyyeeffate gara keessatti akka hin fincille ni beeka. Isaayyaas yommuu Itoophiyaa qeequu addunyaan ni dhaggeeffatti. Garuu haati lammii Eertiraa takka ilmi ishee humna waraanaa keessaa akka deebi'u eeggachaa jirti. Dargaggeessi abjuu gammoojjii qaxxaamure gudeeddii fi bishaan liqinfamu balaadhaaf saaxilee miliquuf yaadaa jira. Isaayyaas Afeworqii sodaadhaan ajajuu mala Itoophiyaa gara waraanaatti galchuu danda'a. Garuu gaaf tokko Daawitiin inni irraa fagaatu ni caccaba. Gaaf tokko gaafin inni deebisuu dide sagalee uummataa keessatti ni ka'a. Sababni isaas hoogganaan kamiyyuu humna amma fee qabaatus bara baraan dhugaan hin callisu. Osoo manni kee gubatu dhukkubbiin isaa tuffachuudhaan saba tokko gaggeessuu hin dandeessu. Ibidda nama biraatti akeekuun kabaja ijaaruunis hin danda'amu. Haa ta'u malee fakkeessummaa Isaayyaas Afeworqii sobaan hin dogoggorsinu. Sababni isaas Itoophiyaanis dhuguma rakkoo keessa jirti. Waraana biyya keessaa adda hedduu qabu irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota federaalaa Oromiyaa keessatti lolaa jira. Milishoonni faannoo Amaaraa keessa jiran ammoo of danda'anii socho'u. Tigraay keessatti waraanni dhaabbatus walamantaan cabee madaanaaf hira. Itoophiyaan rakkoo keessa jirti. Qaala'insi jireenya guyyaa guyyaa balleessaa jira. Hojii dhabdummaan dabalaa jira. Birriin laafaa jira. Liqiinis guddachaa jira. Diyaaspooraa keessatti immoo baqattoonni siyaasa Oromoo aktiivistoota saba biroo waliin ta'uun mootummaa Abiy irratti waraana dippiloomaasii fi miidiyaa gaggeessaa jiru. Waashingten, Biraazilsii fi Miniyaapolis keessatti dubbatu. Dhiittaa mirga namoomaa waamu. Haqa gaafachuu fi dhiibbaa idil addunyaa irratti dhiibbaa godhu. Fincila keessaa qofa miti. Mormii guutuu addunyaa irratti ka'edha. Isaayyaas Afeworqii gidiraa Eertiraa tuffachuun isaa dogoggora. Abiy Ahmed manni isaa abiddaan akka hin gubanne fakkeessuun isaa dogoggora. Lamaanuu dhugaa jiru fudhachuu qabu. Ta'uu baannaan gaafni Afrikaa obomboleettii fuuldura isaa jiru hin dandamatu.